Hajii harka fuunee tole baga nagaan deebitan hordoftoonni fi jaallattoonni YouTube keenyaa. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanaalii Anniversaa Yaaqoobiiti. Har'as akkuma barame akkuma mala keenya barumsa mata duree haaraan walitti deebinee jirra. Barumsi nuti har'a barannu immoo irra jireessa irratti xiyyeeffata. Barattoota bara kana kutaa jaha baratanii qormaata biyyaalessaa yookaan qormaata ministirii fudhatan isaaniin gargaaraa jechuudha. Maaliif jennaan jechoota barreessuuf dubbisuu caalaa galumsa jechoota fayyadamne qormaata filannoo ta'an tokko tokko akkamitti akka hojjennu isaa wal faana hojjennaa jechuudha. Kanaafuu barattoota kutaa jaha barataniif namoonni beektan wanta kana sheer godhaa dubbisanii gaaffii konseptiidha. Gaaffii wal fakkaataa gaaffii gaariidhaati waan ta'eef gaaffii kana akkatti hojjetamu yoo baran gaaffiin biraallee akkamitti akka hojjetamu baruu danda'u jechuudha. Mana keessa teessanii immoo barnoota afaan Oromoo dubbisuuf, barreessuuf, barachuuf fedhaa hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamuun Yaaqoob YouTube channel irraa gatii madaalawaatiin barnoota barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii Anniversaa Yaaqoobiiti. Subscribe, like, share, comment godhaatii eegalaa. Hiriyoota keessan biraan immoo akka ga'uuf yaada qe'ee qabdan immoo nu biraan gahaa isiniin jenna jechaadha. Hajii akkuma jalqaba isinitti himnedha. Mata dureen barnoota keenya har'aa maal jedha? Gaaffilee armaan gadii kan adda ta'e filadhu jedha. Gaaffii hundaa kan adda ta'e filannu osoo hin taane gaaffii murtaa'e haga ammaatti gaaffii jiran kana keessatti kan adda ta'e filan. Adda kan ta'e filannaa jechaadha. Amma gaaffii tokkoffaa dubbisa. Gaaffii maal jedhaa? Tokko jedhee maal jedhaa? Qalloo, diimaa, bareedaa, guddaa jedha. As keessatti adda kan ta'e kan. Adda kan ta'e maalirratti hundaa'ee adda ta'a? Inni kun maal jedhaa? Qalloo jedha. Qalloon eenyuuf dhaabbata? Dubaraaf dhaabbata. Diimaanoo dhiiraaf dhaabbata. Bareedaan dhiiraaf dhaabbata. Guddaan dhiiraaf dhaabbata. As keessatti wantoonni hunduu qalloo kan jedhu dubaraaf dhaabbatee kun dhiiraaf, kun dhiiraaf, kun dhiiraaf. Kanaaf adda kan ta'u isa kamiidha? Aarra kan jiru qalloo kan jedhu deebiidha jechuudha. Maal ta'a inni? Adda ta'aa jechaadha. Baay'ee gaariidha. Tokkoffaan A ta'a. Gaaffii lammaffaa ta'a dabaru. Gaaffii lammaffaanis gaaffiiwwan hanga ammaatti jiran kunis gaaffii adda ta'anidha. Adda kanneen ta'anidha. Kun maal jedhaa? Aan re'ee jedha. Lammaffaan adurree jedha. Caan kunooti. Caan saree jedha. Daan daanqoo jedha. Gaaffii kana yaadaan hordofnu. Aan saree. Aan re'ee. Baan adurree. Caan saree. Daan handaanqoo jedha. As keessatti kan adda ta'u kan maaliin immoo adda ta'a? Fakkeenyaaf horii manatti galanii ilaallu. Horiin kun mana keessa jiraatti re'een horii manaati. Garuu bakka namni bulu buluu dandeessi? Hin dandeessu. Tole adurreen horii manaati. Bakka namni bulu buluu dandeessi? Hin dandeessi. Tole sareen horii manaati. Nama sareen wal keessa rafuu danda'u? Hin danda'an. Indaanqoo namni buluu hin danda'u? Mana namni bulu keessa indaanqoon buluu dandeessi. Gaaffiin kun maalirratti hundaa'ee yookaan xiyyeeffatee keessa dhufee re'een maal taati? Ni nyaatamti. Adurreenoo ni nyaatamtu. Sareen ni nyaatamtu. Indaanqoon ni nyaatamti. Mee gaaffiin kun maalirratti hundaa'ee adda ta'a? Maalirratti hundaa'eeti adda ta'ame? Adda kan ta'u maalirratti hundaa'eeti? Re'een ni nyaatamti. Adurreen ni nyaatamtu. Indaanqoon ni nyaatamti. Horii manaati. Maali adda ta'a kuni? Kun maal adda ta'a? Saree kan jedhu kun maal ta'a? Adda ta'a jechuudha. Adda ta'a. Baay'ee gaariidha. Lammaffaan kana fakkaata. Caadhamna. Caa sadaffaa. Aan maal jedhaa? Aan maal jedhaa? Bututaa. Baan dulloomaa. Caan xuraawwaa. Daan ciccitaa jedha. Baay'ee gaariidha. Aan maal jedhaa? Bututaa. Tole baan dulloomaa. Caan xuraawwaa. Daan ciccitaa. Mee kamtu adda ta'a? Maalirratti hundaa'ee adda ta'a? Fakkeenyaaf bututaa. Aan bututaa jedha. Baanuun dulloomaa. Wanti dulloome tokko maal ta'a? Ni bututa. Sirriidha. Wanti dulloome xuraa'uu dhiisuu danda'a. Daan ciccita. Wanti dulloome maal ta'an ciccita. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf bututaa jedhii, dulloomaa jedhii, ciccitaa jedhii yaada isaanii wal fakkaataa karaa tokko irra deemu. Xuraawwaanoo adda isaan kana yaa addaadha jechuudha. Kanaaf deebii maal ta'a? Xuraawwaa kan jedhu deebii adda ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii afuraffaa laala.
Kunis gaaffii adda ta'e kana keessaa kan adda ta'e kamidha? Kan adda ta'e filattu aan qorraa, baan qabbana, caan dhaamocha, daan aduu. Kamtu adda ta'a? Maaliin adda ta'a? Mee sekeendii lama isinii kennaa. Baay'ee gaarii hojjettan jedhee nama naa'e aduu ta'a jechuudha. Aduun maaliin adda ta'a? Hin qorra kuni hin qabbanaa. Wanti qorru qabbanaa danda'a, dhaamachuu danda'a. Garuu aduun kana keessaatii addaa jechuudha. Baay'ee gaarii. Shanaffaa aan maal jedhaa? Danuu, baanoo, xiqqoo, caan, hedduu, daan, baay'ee. As keessaatii adda kan ta'e kam jedhame? Adda kan ta'e danuu jechuun maaltu jiraa? Wanti kun danuudha. Baay'eedha. Okay, baay'eedha jechuudha. Asis baay'een jira. Kanaaf aa fi daan yaada tokko qabu. Wanti xiqqaadha. Wanti xiqqaatee baay'eedha. Wanti xiqqaatee baay'eedha baay'ee miti. Hedduus miti. Hedduu jechuun maaltu jiraa? Baay'eedha. Kanaaf as keessaatii adda kan ta'e kamidhaa? Xinnoo kan jedhu kun adda. Maaliif? Danuu jedhii, hedduu jedhii, baay'ee jedhii yaadaaf galumsa maal qabu? Tokko qabu jechuudha. Akkas. Baay'ee gaarii. Kanaaf deebisa maalirratti walii gallee? Baa xiqqoo kan jedhutti walii gallee jechuudha. Yaaffaa aa maal jedhaa? Beekaa, baan gaaddisaa, caan wayyeessaa, daan caaltuu. Kamtu adda meeskiyaa? Kamtu addaa? Maalii adda ta'e? Kan adda ta'e kan? Adda kan ta'e beekaa dhiira, gaaddisaan dhiira, wayyeessaan dhiira, caaltuun dubartiidha. Kanaaf as keessa addi maal jedhaa? Caaltuu. Caaltuun dubartiidha saalaan. Kanaaf daan adda. Aa dubbisaa. Aan shaggar, baan finfinnee, caan naqamtee, daan jimma. Adda kan ta'e as keessa kamiin? Kan adda ta'e kan? Maaliin immoo adda ta'a? Kan adda ta'e kamiin maaliin adda ta'a? Koomentii sekshinatti nu beeksisaa. Kana keessaatii adda kan ta'e isa kamidhaa? Koomentii irratti aadha moo? Baara jira moo? Caara jira moo? Daara jira. Koomentii irratti yaada keessan nu beeksisaa. Ati jala faayyee gaaffilee armaan gadi jedhe akkaataa gaafatamteen deebisi. Wanti tun galumsa qabaachuudha. Gaaffiin tokko gaaffii biraadha. Gaaffii biraan gaaffii biraadha jechuudha. Malee akka sammuu hundaa toora qabatee gaaffiin adda ta'e sun adda ta'e kam kan jedhu sun akka kanaatti hin deemu. Kun immoo maal ta'a? Akka gaafatamtee deebista. Gaaffii sun maal sin jedhaa? Gaaffii sana erga dhaggeeffattee haala gaafatamteen deebista. Hayyee mee ilaalaa saddeetaffaa goojjoo gamaa balbalti ishee lama jedha. Goojjoo gamaa balbalti ishee lama. Kun gara maatti deema? Gara hibbooti. Goojjoon gamaa balbalti ishee lama. Barattoonni kutaa ja'a baratan mee gaaffii kana dhaggeeffadhaa. Goojjoon gamaa balbalti ishee lama. Gaaffiin akkasii qormaata keessan yeroo ishee bakka itti deebistu. Aan maal jedhaa? Funyaan, baan, afaan, caan, ija, daan, gurra. Deebiinsaa maalirra jiraa? Sekeendii lama isiniif kennaa. Ayyee baay'ee gaarii. Deebiinsaa funyaan ta'a. Funyaan horaa lama qabu qaba. Goojjoon gamaa balballi ishee lama. Kun afoola uummataa akka kan beekamu hibboodha jechuudha. Ayyee. Deebiinsa maal jennee? Funyaan jenne. Maal jedhaa? Malannee boolla lama qotanne jette hantuunni. Irra isiniif deebi'a. Irra isiniif deebi'a. Malannee boolla lama qotanne jette hantuutni. Galumsicha kanaa maalime? Malannee boolla lama qotanne. Namni boolla lama qotate maal ta'a? Tokko yoo jala cufame tokko keessa jiraata miti mala beekuu tooftaa beekuudha jechuudha. Baay'ee gaarii. Mala beekuu tooftaa beekuudha. Mee filannoo jalqabaa aalaalaa. Malaan biyya ormaa bulan. Baay'ee gaarii. Malaan biyya ormaa bulan. Baanoo mana sareetti teeba hin argan. Sareen teeba lafan keessa jechuudha. Caanoo luugaan hamaan sa'a quusa. Daan hunda. Luugaan hamaan sa'a quusa hin quusu. Mana sareetti teeba hin argan. Hundan ta'u deebiin kanaa maal ta'a? Aarra kan jiru ta'a jechuudha. Maaliif? Malaan biyya ormaa bulan. Malattee boolla lama qotatte waan taateef isheen mala beekuu isheeti jechuudha. Mala beekuu isheetu ishee baase. Kanaaf deebiinsaa maal ta'a? Malaan biyya ormaa bulan. Ayyee baay'ee gaarii. Gaaffii kurnaffaa laala. Fardi kophaa kaatu maal ta'a? Fardi kophaa kaatu maal ta'a? A hin injifatu. B hin miidhagu. C hin naqqabamu. D hin jaallatamu. Hin jaallatamu jedha daan. Maal ta'a? Sekeendii 5 isiniif kenna kaname. Hojjedhaa. Ayyee baay'ee gaariidha. Hojjetta jedhee nama naa fardi kophaa kaatu maal ta'a?
hin injifatu. Eenyuun injifata ree? Waan inni injifatu hin qabu. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Aa ta'a jechuudha. Eshi gaaffii wal tokkoffaa abbaa dhoksee akaakayyuu himate. Hiikni mammaaksa kanaa abbaa dhoksee akaakayyuu himate. Hiikni mammaaksa kanaa namatu ilmatu abbaa isaa dhoksee akaakayyuu isaa himata irratti bane. Ni himate. Mammaaksi kun maal ibsa? Maal ibsa? Maal ibsa? A haqa baa soba caa filannoo irra isin deebi'a. A haq baa qaanii caa soba daa sodaa jedha. Sodaa jedha. Maal ta'a? Namni abbaa dhoksee akaakayyuu isaa himate abbaa sana maaf dhosse? Waan dhosseef qaba. Haqa qaba moo abbaa isaa dhossuudhaaf? Qaaniidha moo sodaadha? Asii maal ta'a? Sodaa ta'a. Abbaa isaa sodaatee dhossee akaakayyuu isaa maal godhe? Himata itti bane. Deebiin isaa maal ta'a? Sodaadha jechuudha. Hayyee baay'ee gaariidha. Nu hordofaa jirtu jennee abdannaa. Toora lakkoofsa bilbila iskiriitti argamuudhaan barnoota haaramaa barreessuu, dubbisuuf fedhaa hawwii guddaa kanneen qabdan barachuu kan barbaadan jechaadha. Lakkoofsa iskiriitti argamu kanaan eeloo jedha dubbisa. Barachuu ni dandeessu jechuudha. Kun yuutuuba keessanidha. Yaaqoob yuutuub chaanaalii Anniversaa Yaaqoobiiti. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii godhaa. Gaaffileen keenya itti fufu gaaffilee murtaa'e hojjennaa jechuudha gana. Gaaffii kudha lammaffaa addaan baane jedhe namichi furrii fudhate. Hiikni mammaaksa kanaa addaan baane jedhe namichi furrii fudhate. Addaan baane jedhe namtichi furrii fudhate. Hiikni mammaaksa kanaa maal ta'a? Mammaaksi kun hiika akkamii qaba? A tuffii, B roorroo, C haq, D wal dhabbii. Addaan baane jedhe namtichi maal godhe? Furrii fudhate addaan baane jedhe. Addaan baane jedhe namtichi furrii fudhate. Hiikni mammaaksa kanaa tuffii, roorroo, haq, wal dhabbii. Maal taame? Maal ta'a kuni? Tuffiidha jechuudha. Tuffiidha. Tuffiidha. Maatiin jedhee addaan baane jedhe waan ta'eef tuffannaa mi'a addaa barbaade tuffiidha jechuudha. Baay'ee gaarii. Gaaffii qajeelfama sadaffaa. Gaaffii maal jedhaa? Gaaffiin kun immoo gaaffilee armaan gadii jedhanii hiika faallaa isaanii filachuun deebisi. Gaaffilee jiran kana gaaffilee armaan gadii hiika faallaa isaanii filachuun deebista. Hiika sirrii osoo hin taane hiika faallaadha. Asirratti barattoonni waa isin dhaggeeffachuu qabdan qormaata keessan hojjechuuf dura maal qabaachuu qabdu? Qajeelfama hordofuu qabdu. Qajeelfamni maal jedhu? Fakkeenyaaf qajeelfamni hiika faallaa jedha. Filannoo keessa garuu hiiki sirrii yoo jiraate hiika sirrii filachuu qabdan. Qajeelfama irratti hundaa'uu qabdu jechuudha. Amma gaaffileen kanaa gadii dubbisu ammaa kun hiika faallaadha. Hiika faallaa irratti hundoofnee hojjennaa jechuudha. Ayyee baay'ee gaariidha. Hiika faallaa irratti hundoofnee hojjennaa. Amma gaaffii kudha sadaffaa jira. Gaaffii kudha sadaffaa. Gaaffii kudha sadaffaa. Gaaffii kudha sadaffaa maal jedhaa? Aduu jedha. Aduu. Hiikni faallaa aduu. Kun aduu jedhamee jedhee hiikni faallaa kanaa maal ta'a? A bubbee, B qilleensa, C barraaqaa, D rooba. Faallaan aduu maali? Faallaan aduu maali? Sekeendii lama isiniif kennaa yaalame. Kun aduu jedhamee jedhee faallaa kanaa sekeendii lama isiniif kenna yaalaa. Maal ta'a ree? Aduudha miti? Ni roobe aduu baase. Kanaaf faallaan aduu maal ta'a? Rooba. Deebiin daarra jira. Baay'ee gaarii. Gaaffii kudha arfaffaa dhiphaa jedha. Dhiphaa. Dhiphaa kan jedhuuf faallaan maal ta'a? Aan xiqqaadha. Baan banaa. Caan bal'aa. Daan fagoo. Dhiphaadha miti ree? Hiika faallaadha kan dagan. Hiika faallaadha. Dhiphaa kan jedhuuf hiika sirrii yoo ta'e xiqqaan baay'ee gaariidha. Dhiphaadhaa xiqqaadha. Hiika sirriitti. Garuu hiika sirrii miti gaaffii si gaafataa jiru. Hiika sirrii osoo hin taane hiika faallaadha. Kanaaf kun maal jedhaa? Dhiphaa bal'aa. Kanaaf kun oliif faalladha. Deebiin isaa maal jiraata? Caarra jiraa jechuudha. Ayyee kana fakkaata. Eshi kudha shanaffaa duwwaa jedha. Duwwaa. Duwwaa. Duwwaa kan jedhuuf hiikni faallaa. Qullaa. Duwwaa qullaa hiika sirrii miti. Ona. Duwwaa ona hiika sirrii. Banaa waliin argatu. Duwwaa miti ree? Ati immoo guutuudha. Wanti sun duwwaadha, wanti kun guutuudha. Hiika faallaa waanta ta'eef hiika faallaa duwwaa kan jedhuuf guutuu kan jedhu waliif hiika faallaadha. Baay'ee gaarii. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Daarra jiraataa jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Gaaffii 16ffaa ilaalame. 16ffaa garaa jedhamu. Garaa jedha. Garaa. Amma asirratti gaaffii kun dogoggora qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf osoo gaara jedhee gaarii taatu. Gaara. Dogoggora asirratti uumame gaa dheeraa. Gaa dheeraa. Raa gabaabaa. Gaara. Gaara kan jedhuuf tulluu kan jedhu hiika sirriidha. Tabba kan jedhu hiika sirriidha. Gooroo kan jedhu hiika sirriidha. Lafa diriiraa kan jedhu garuu hiika faallaadha. Gaaraa fi lafti diriiraa hiika waliif faallaadha. Kanaaf deebiin kanaa kun gaara gaafa jedhu hiiki faallaa isaa maal ta'a? Lafa diriiraa ta'a jechuudha. Ayyee baay'ee gaarii qajeelfama hordofuun kanaaf fayyade qajeelfama irratti qoosaan hin jiraatu jechuudha. Ayyee baay'ee gaariidha. Kuufame jedha kun kuufame tole kuufame ni tuulame hiika sirriidha. Ni bittinneeffame lakki sirriin ta'u ni guurame iddoo tokkotti guurame hin tuulame hin kuufame ni dabalame bakka tokkotti dabalame. Kanaaf as keessaa hiiki tuulame jedhu guurame jedhu dabalame jedhu maal ibsu? Kuufame kana ibsu. Garuu bittinneeffame kan jedhu kana hin ibsu. Faallaan isaa maal ta'a? Faallaan jechoota kanaa bittinneeffame kan jedhu faallaa kuufameeti. Deebiin keenya maal ta'a? Baataa jechuudha. Ayyee mee lallaa kana qaroo jedha. Qaroon maali? Namni tokko qaroo dhagaa jennu abshaala baay'ee sirriidha. Abshaala qaroo deebiin isaa hiika sirrii kun qaruuxee dhugaadha kun gamni sirriidha. Gowwaa gowwaan qaroodha lakki. Kanaaf hiikni faallaa daarra jira. Daan maal jedhaa? Gowwaa. Qaroo kan jedhuu fi gowwaa kan jedhu waliif hiika faallaadha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Gowwaa kan jedhu ta'a. Ayyee baay'ee gaariidha. Kanaaf namoonni barnoota yuutuubii keenya irratti barachuu barbaadan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii argamuun nu hordofaa. Nu bilbilaa sabiskiraayib godhaa yaadaaf qe'ee qabdan nu biraan gahaa. Gaaffilee kana xiqqoo yeroo dhabeetti isin hojjechuu dhabe dhiifama isiniin jecha asirratti ilaaltanii yaadaaf qe'ee qabdan nu biraan ga'uu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa bakka nagaa tura.